Isnaan jamatti godhaa jirtanii namichi laalla paayileetii jijjiirratee jiraa jechuudha. Paayileetiinu Araboota kana. Paayileetiinu Araboota. Gaafa garteechi dubbiin dhumattee Ameerikaan dawwaltee deemni deemtamoon deemtu ichitti biyyee taatamoo biyyarraa baatee maallaqa saammattee nyaatta gaafa jedhaniin booda paayileetuma Abudabee dubbisa jechuudha. Isini achitti hafu. Isini ka ummata keessan keessatti hafu. Ilmaan keessan ka ummata keessan keessatti hafu. If eeggadhaa kaadireef kaabinallee. Isin karaa dhayxan hin qabdan. Ummata gartee har'a miidhu jirtan kanaa hojii jiraachuu teessa. Qawween har'a ummata kanaan miitan, aangoon har'a ummata kanaan miidhu jirtan tun isin harkaa fuudhamuu teessa. Gaafa sansii fi ummanni ati miidhu jirtu sun tokko taatan. Gaafa san yaa Rabbi eessana keesse maana uumteessi qabataa. Ammuma ummata keetii eeggachaa deemu. Milishallee warri nama dhiittu kun sigale if eeggachaa warri sirni kun namaan cabsu jiru milishaa kanaa fi warroottan kana sigale if eeggachaa namichi fi ni deema. Yaadadhu warri Mangistuu Hayilamaariyaam wajji nama jeesaa ture har'a isaanii hidhaanidha jedha malee Mangistuun Zimbaabuwee keessa bashannanaa jira. Saniifuu kunis gaafa kute hidhamee ollaan jibbamee itti rakkatee rakkifamu isinii jechuudha. Saniifuu bakka deemtan bakka teessanitti ummata keessan hedduun rakkisina. Waan dhufuun beekamu. Jijjiiramni har'a boruu guyyaa lakkaawwachaa jira. Ni dhufaami ni dhufa laa shakka fiiqa. Gannummaan kun xiqqoo lafti qoqqoorteetuma namnummaan haa walii qabamu. Eeguuf teessa ni dhufaa miti ni dhufa. Sigale. Dubbii Rabbiitii fi dubbii Jaawarii ittuma dhufta. Ni turta malee ittuma dhufta. Saniifuu arraabsi fakkaachuu dhabuun malchiisa. Boru garuu sigale. Yaa boozoo gaafa sheekaa bakka sanaan juusan dubbii san tuffachuu baadhee dubbii san dhageeffadhee sigale jettanii wanta injiina faarsee bulaanis warri gandaalizimii warri federaalizimii dhiiftanii gandaalizimii hordoftan mee suuta jaa oggii arrabsitanii suutuma arrabsa warri madura jaawar kana arrabsees warri madura marroo arrabsees kakka xiyyaa kun kamarroon du'ee jee sigale hoggii jecha san yaadanne buloona 45 mataa kana keessa gannuna qamaa jechuudha. Maaliif nu fakkaateeti nama hijibuun hin barbaachifne wajji teenyee hijibne. Edaawwanni isaan ichi nutti himan hundi hijiba sigale. Nuti dhugaase nuti ree dhugaan qabsaa'u jirra akkuma keenyatti kutannoon qabsaa'u jiran seenee miti. Saniifuu warri waa arrabsitaniis warri waa diidaniis suutuma jaa booda akka gartee sheenaan qiyaamaan isin hin qaban wanta jaa hayyoonni keenya dhaamsa dhumaa hayyoonni keenya woboon teenya amma hujii isinirraa feenaa jaaramtan duraan bakka takkittiin Oromoon humna qabaachuu turte siyaasaadhaan dubbiin gajjette siyaasaa hayyoonni dhufe isinii qabe tarkaanfiin teenya tafannoo caalaa laaleessaa ta'u qabdi. Tanfannoon qaallicha shayxaana kanarra geggeessitu caalaa laaleessaa ta'u qabdi. Hayyoonni keenyaas jijjiirama hujii isinirraa barbaanna. Dhiibbaarra godhu gamaa gamanaa dhiibbaatti godhu nu dhageeffatan ijoollee teenya sigale kabajaa nuu qaban waan ummanni isaanii jiru hundaa'u marrorraa eegali jawwee taayyeen hiifuu hidha jira
Sigale hundi isaaniitu nu dhageeffatan ilmaan keenya namni hundinuu itti dhiibbaa godhu qabdan. Namichi kun yoo kanatti amata tokkoof itti fufe hambiitti sunuu yoo kuma rabbiitii jiraatte hin beeku malee waan jiraattu natti fakkaata. Ummanni rakkatee qiyaamaan qabu. Ummanni rakkatee yaa rabbi maana uumte. Sigale maana uumtee keessa jira. Namni dachii gurguree biyyarraa godaanaa jira, biyyarraa yaa'aa jira. Inni dheengadda ummata 157 ka qaala'insa jireenyaa, dhabaminsa nageenyaa, rakkina baqachuudhaaf bahara jireenyaan jijjiirajee bahara keessa dhume san kan addunyaan guutuun gadda ibsatte san osoon gaddan ibsatin qaalicha wallisaa du'e san gadda ibsate. Abiyyi biratti yoon namni nama isa faarsu qofa. Ka isan faarsine namaa miti. Ka isan dura dhaabbatu kan namatti lakkaa'u. Keessattuu nama akka Oromoo tuffatu. Keessattuu nama akka Oromoo inni tuffatu hin jiru jechuudha. Hoggi waa'ee Oromootti dubbatan jechi siin jaasi. Uummata keeshinii uruu ajaa'ibaa. Maqaatti baasee Oromootti. Ummatuma qabsaa'ee gartee wayyaana jalaa isa bilisoomsee ilmaa fi intalatti gabbaree ichi geesse kana ummata kiisha uruu ajaa'anii bar maqaa kana ajaa'anii bar keeysoodha. Isin beeyta waan isinii ilma keenya biyya harkaa qaba jedha. Ilma keenya biyya harkaa qaba jedha. Nama hangas takka tuffatu ilmi abbaa tuffatu faayidaan qabu. So osoon ummata san gadda isaaniin ibsatini ummata dhume san gadda isaaniin ibsatin gadda qaallicha tokko waan qaallichi sun isa faarsuuf qaduusu waan isa faarsuuf jecha gadda isa dhagahame ibsatee mootummaa kanaa biyya bulchaa mootummaa duutii gartee ummata inni keessaa hin dhaladhajuu isa gammachiifte. Inni guyyaa Oromoon akka gaarii duutee deeqqifatee rafase. Diriirfateera. Guyyaa Oromoon akka gaarii rakkatte sabaa sablammiin akka gaarii rakkatte isaaf tola. Saniifuu ummata keenya qabsoo teenyaaf hoggii hayyoonni keenya guuza barbaadu, fira barbaadu, warri dura dhaabbatu bilziqinnaa qofa. Antana Usmaafiin bilziqinnaa qofa. Malee namni keetiin qabsaa'ee diina sirraa kaasaa siin je'ee guuza sii uumu ifiifuu guuza naa uumi abalu biraas naa dhaqe abalu biraas naa dhaqe sabaa baluutis naa dubbisi jettanii adreesa kennuuf qabdan lookeeshina kennuuf qabdan malee abalu bira maa dhayta abalu wajji maa mari'atta abalu wajji garuu qaallichi sun abaluu sadii wajji ta'ee sijjeesu jira. Obboleessoo dirqama kanaa kan gartee hayyoota kanarra keessan kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessaa. Wal arrabsuu kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessaa. Wanni isin gartee arraba keessaa wal diigaa keessaa harkattanii jirtu. Wanni isin beekuu qabdan takkittiin qaallichi kun aangoo tana guutee diigee hayyoota dhabamsiisee harree qofa wali qabeeti aangoo if harka galchee jira. Yoo rabbiin tokkichi du'aa'ii qotee bulaan godhu jiru kana dhagee yaa rabbi kamallasan nurraa qabi akkuma rafetti hambisi jedhanii du'aa'itti godhu jiranii yoo rabbi kana dhagee akkuma rafetti hambisee akkuma mallasan mataa qabee kuteen boru nama biroo bakka san dhaqa. Namni sun amaara irra siin sodaachisan kana ta'uu malchiisa. Gaafa innichi sii dhaqe akkam ta'a amma haaree qabsoo kaata ammaas. Ammuma qabsooytee sirna firraa jijjiiru sirna gartee siif ta'u sirna sabaa sablammii ta'u sirna ittiin barattu sirna ittiin daldalattu sirna ittiin badhaatu ammumarraa ijaarrachuu qabda. Abbaan fedhe aangoo haa qabaatu. Boru yoo kabiroo qabate kam taate sirna inni diriirse kanarra dhufee yoo kabiroo qabate aangoon isaa harka jirti wanni hundinuu. Qaallichi kun aangoo guutuu if harka deebise lubbuu qabaa yoo arra du'e rabbi harrumaa ajjeesu yoo arra du'e mee aangoon nama biroorra dhufti mee ati kam taata okkis
meeqam taata uffis haaree akkaatee jetta ammumarraatiif qopheessaa deeme ammumarra sirna kana lakkiin nuun ta'u sirni qeenxeen nuun ta'u nam tokko jalatti hin bullu nama tokkoon hin hoogganamnu nuti kan hoogganamnu sirna malee namaanii miti hin barbaannu jettee arruma bee magan jettee dura dhaabbachuu danda'u dura dhaabbachuu danda'u yoommoo waan kana dura dhaabbanne yoon kana waan kana waliin taatee hayyoota kee kanaa wajjin dura dhaabbanne gatii ati kafaluu teessu rabbi natti fide rabbi nallee nageessisi gatii ajaa'ibaa kafaluu teessaa gatii ajaa'ibaa maana uumte saniifuu tokkummaa keenyaa jabeeffannu hayyoota keenyaa dhageeffannu isiniin jaa nagaan naa jiraadha kun